በምክር ቤት አሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ አንቀጽ 87 ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት ከአባላት መካከል ጥያቄ ለሚያነሱ እድል ሰጣለሁ። አንደኛ የተከበሩ አቶ ጀዋር መሐመድ። ቶሌ Galatoma kabajamo abiyai akkasumas walitti qabaa firee dhaabbii dhimma misooma namaa bobbii hojii fi teeknooloojii kabajamoo Dr. Nagarii Leencoo ministeera hojii fi ogummaa kabajamoo Aadde Mufaariyaat Kaamilii fi deetota ministeerota galateeffachaa yaadaa fi gaafii koo akka itti aanu kanattiin dhiyeessuuf yaala. Dhugaa dubbachuuf gama ministeera hojii fi ogummaatiin waadaa mootummaan jijjiiramaa ummataaf gale hojii mirkaneessuun karaa kabaja lammiilee eegeen carraa hojii biyya keessaa fi biyya alaa uumuudhaan anniisaa jijjiiramaa utubaa biyyaa fi abdii egeree kan ta'e dargaggoota gama diinagdeetii hawaasummaatiin fayyadamoo taasisuuf hojiin raawwatamee fi raawwatamaa jiru kan jajjabeeffamudha. Haa ta'u malee baay'ina uummata biyya keenyaa keessaa lakkoofsa guddaa kan qabu dargaggoota ta'uu irraa hojii uumuu wal qabatee dargaggoota kutaalee biyyattii garaagaraa irraa gaafiin dhiyaachaa akka jiru hubachuun barbaachisaa ta'a. Akka fakkeenyaatti gaafii dargaggoota godina Harargee lixaa kaasuun barbaada. Godinni Harargee lixaa aanota baadiyyaa 15 fi bulchiinsa magaalaa 5 akkasumas baay'ina uummataa miliyoona 2.9 ol kan qabu yommuu ta'u lakkoofsa uummataa keessaa harki guddaan dargaggoodha. Keessattuu dargaggoon hojii barbaadu garmalee heddummaata. Godinichi qabeenya uumamaa dargaggoof carraa uumuu danda'u kan badhaadhe ta'us qabeenya uumamaa kana gara misoomaatti geeddaruuf hanqinni industirii jiraachuurraa kan ka'e carraan hojii uumamu dargaggoota hojii barbaadu wajjin wal madaaluu hin dandeenye. Kun immoo dargaggoonni godaansa seera alaa fi ajandaa humnoota badiitiif salphatti akka saaxilaman godhaa jira. Waan ta'eef manni hojii ministeerichaa qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan rakkoo hojii dhabdummaa dargaggoota godina Harargee lixaa akka furu hadaraa jechuun barbaada. Dabalataanis kolleejii teeknikaa fi ogummaatiin wal qabatee ummata tajaajiluuf ijaaramanii erga eebbifaman booda sababii meeshaan baruu fi barsiisuu guutamuu dhabuutiin tajaajila osoo hin kennin komii ummataa ta'aa jiran ni jiru. Akka fakkeenyaatti kolleejii teeknikaa fi ogummaa aanaa Doobbaa fi kolleejii teeknikaa fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Baddeessaa kaasuun ni danda'ama. Kanaafuu gama mana hojii ministeerichaatiin itti dhiheenyaan hordoffii fi deeggarsa taasisuu irratti haalli jiru maal fakkaata? ገለቶማ ቦታ ነው ያነሳቸው ጉዳዮች በአጠቃላይ ቅድም ባነሳቸው ማዕቀፍ ውስጥ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ስፔሲፊክ የሆኑ ጉዳዮችን ደግሞ ክልሎች ጋር ባለን ትስስር ውስጥ
ተጨማሪ መታየት ያለባቸው የቀሩ ነገሮች ካሉ እናያለን። ጌዲኦ ላይ ተዘግቷል የተባለውን ተቋም ጉዳይ መረጃውን ወስጄ በደንብ አጠራለሁ። ምንም እንዲዘጋ የሚያደርግ ምክንያት አይታየኝም። ነገር ግን የቸገራቸው ከአቅም በላይ የሆነ እና የኛን እገዛ የሚፈልግ ነገር ካለ የምናጠራው ነው የሚሆነው። ምዕራብ ሐረርጌ ላይ ለተነሳው ጥያቄም ቅድም ባልኩት ማዕቀፍ በነገራችን ላይ ምንም እንኳን ምርጫዬ አይደለም ብልም ልጆቻችንን ወደ ውጭ ማሰማራት ያው አንድ አማራጭ ሆኖ ደግሞ እየተሰራበት ነው ያለው ማለት ነው። ክብራቸውን ጠብቆ እየተሰራ ነው ያለው። እድሉ ሰፊ ነው። ከወንዶች ጋር ያለን ቻሌንጅ ሊገድበን ካልሆነ በቀር የፍትሃዊነት ኢሹ የሚነሳበት አይደለም። በክልሎች መካከል ያለ ተብሎ የተነሳው የሰራ የተጋ ሁሉ የሚያገኘው እድል ነው። የሚጠብ እድልም አይደለም። ያልቃል ተብሎ በኮታ የሚሸነሸን እድልም አይደለም። ብዙ ስለማይጠቅም ነው ምን ያህል ትዕዛዝ እንዳለን ማንሳት እንጂ በጣም ሰፊ ትዕዛዝ ነው ያለን። ሰፊ ትዕዛዝ ነው ያለን። ሰዎች ሰልጥነው ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ክልሎች የስልጠና ስርዓቱን ማሳለጥ እንዲችሉ ማድረግ ከቻልን ፍትሃዊነት ላይ ስጋት አይግባችሁ፣ በፈለጋችሁት መንገድ ማረጋገጥ ይቻላል። እስካሁን ሄደው የማያውቁ አካባቢዎች የመሄድ እድል አግኝተዋል። በዞን በወረዳም ያላችሁት ስላለ ሄደው የማያውቁ አካባቢዎች ላይ